torban istiidiyoo Sheekaa Roobee maqaa kiyyaan jiraatu malee yuunivarsiitii Islaamaati kan Oromiyaati. Torbeen hayyuu isinii dhiyeessa ulamaa isinii dhiyeessa. Maarree ammootiin hayyuu hedduu jira ka dhugate ulamaa hedduu jira ka dhugate ka isin hin beekne warra onlaayinii bichaa beektan malee warra lafarratti waa qaraasisu warra ammootiin aalima duraan baadiyyaa keessa deemanii darsii fuudhanii ilmii itti rakkatanii dheebuun ka isaanii ta'ee beelli ka isaanii ta'ee caamni ka isaanii ta'ee daarri ka isaanii ta'ee har'a ammootiin ilmi isin hin gayan aalima akkanaa warra ammoo hedduutu jira ka ammootiin isin hin beekne ka ammoo hayyuullee ka isin hin beekne warra ammootiin har'a isin birrii bichaaf ammootiin mul'ate birrii bichaan duniyaa bichaan beeytanii miti ka birrii hin qabne ka sirrii qabu ka ilmii qabu ka beekumsa qabu hedduutu jira har'a maarree sheeka kenna aalima guddaa aalima qadiima seenaa isaanii irraa dhageettan achumaanuu isaanitti isin dabarsuun dura wanni isiniin jennu obboloowwan keenya aalima ganda akiraa gaafa deeme bicha akka nuban amalli nama keenyaa ganda akiraa gaafa deeme bicha qabri irratti waa dubbanna aalima keenya ammootiin nama har'a ammootiin ilmi na jiranii miti har'a nama ammootiin lafaa ol dhufuyyuu isin bira dhaabachuun barbaachisaa jiruun teessan aalimaan bareedde ka makiinaa bitattellee ka ati mana ijaarrattellee aalimaan bareedde so'aalinni jiraachuu baate ati ammootiin ilmi bareeddu كنافو ميشيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى ربنا موتنين منا كان استديو شيكا روبيت سنفيد جتشو برباد. آمين. تيان سودان مي أمني هدوني سنور دوفا رجرا مقاكي سنيتي بقى اتدالتن أسو أمتا إبسيتني جتشو برباد. مرحبا مقاكي يا شيخ عمر حاجي اسمي يعني Haji ismi eenyu? Haji ismi Abbaa Washaa jedhamanii. Aha, Sheekh Umar. Haji ismi Abbaa Washaa. Haji ismi Abbaa Washaati. Sheekh Umar Haji ismi Abbaa Washaati isa. Ayyee. Akkana. Bakka dhaloonni keessanii. Dhaloonni kiyyaa Sabroo Saafoo Geeti. Sabroo Saafoo Geetiyyaan. Bakki isaan itti dhalatan. Akkana. Itti aansuudhaan mee ilmii kana hedduu agarraa itti jirtanii darasaa hedduu qaraasiftanii qubattanillee biyya hedduutti waa qaraasiftanii asittillee magaalaa Roobee keessatti darasoota qaraasisaa jirtanii ilmii kitaaba fannii garaagaraa qaraasisaa jirtanii dura dursomee ammootiin quraana kana eenyurraa qaraatan? Quraana dura dursoo Sheekh Ahmad Walloo irraa qara'ee. Sheekh Ahmad Walloo irraa qara'ee isaanirratti kattamee. Ji'a 11tti fite Qur'aan. Sheekh Ahmad Walloo ka ammoo masjida tun Sabaalee Roobee kana. Ka Masjidul Kariim inni ijaaran kanarraa qara'e. Ganda akiraa jiran isaan. Ganda akiraa jiran. Gaafa waggaa meeqaa irraa qaraatan mee? Ani gaafa sanii waggaa torballee guutan sa'u akka jammaree nan dhibullee waa takka. Quraanni nan dhibu. Waggaa torbatti jalqabdan. Gaafa lama hafatu fa'aa jira. La ilaha illallah. Akkana jala boqiitti duraanuma jirti bara boo. Achi deemee Quraana wayita. قرأتني أني جل ورا شيخ عبد الجواد شيخ شازات قرأه شيطاها أما أسيك نكا ككتاب القرآن نعم ندور ختم نسان أجت قرأه قرآن في إيش كذا أني ختمتني جدو أبوليسك يا أمان جدني فرد يا بتت لوهيتي شيني لوهيتي فاتحة كتبني akka quraana sanitti barruu gamaa gamana kaayanii obboleessi kiyya kun farda duratti qabatee naan deema naan galu edda mucaan kun laa'oo qaba beelaan quraana kana qara'ee warra ufiin jiru mucaan kun diina argata adda isaa kanarraa natti mul'ata akka haga itti teessoo jabaatutti akka ilmii muxaaluu hin deemne ani waa keessatti argaa jedhan anachi eegas yoo xiqqoo tureetiin jedhu abbaan muktasara safiinaa naa bitanii Sheekh Muhammad Yaaqoob jedhani yoo akkana waggaa gaheen hin beeku yoo majlisa ilmiitti na dabarsa. Majlisa ilmiitti darasummaa isin ergan eessa darasummaan awwala riilaa baatan? Bakkeen awwala riilaa bahe Aminyaa Dargaadan jedhani. Sheekh Numbira. Sheekh Muhammad Yaaqoob jedhani. Sheekh Muhammad Yaaqoobiin kun achitti fiqii qaraasisan. Achitti fiqii qaraasisan. Fiqii ofiillee nama fayyadii rabbiitti dhangalaasee qatuu qara'anii ilmiin itti iftee ilmii daakaniitiin zamanuma xiqqaa qara'an. Fiqii Imaamu Shaafii irraa qaraatan. Haga eessatti irraa qaraatan isaan? Isaan haga umdaatti irraa qara. Umdaa irraa qaraatan. Achi booda horii ilaan keessan adeemsi keessan. Achi booda Sheekh Muhammad Sheekh Muhammad Saanii Sabrooti.
ربي ثانية أرى ربي ثاني على ربي إساني الحديث مفيكي قراتا فيكي كرعي هذا من هاجتي من هاجتي قراتا إيه. أتشرانو أكيرا شيخ عبد الصمد بيرا دقيت aga ji afuri qara'ee hisaaba Mhm. deebi'e kitaabatti Mhm. eegasii warri kenna maqdashoo deeme abbaan kiyya Mhm. maqdashoo deemanii Mhm. ani sawraalleen seenne achitti illee kitaabuma see tafsiira qara'e achite Mhm. tafsiira waan adda addaa funuuna adda addaallee qara'e أتشتي achitti Mhm. shee muhammad muallim hasan jedhan Mhm. نما هذا جيلو hawwiyya Mhm. har'an jirani Mhm. hawwiyyaa isaan karaa jijjigootii fi qabri daharree kanatti illee qara'anii nama kitaaba waliin gahee Mhm. jaami'atul azhar masriitti khirriija خريج masriitti warra khirriija ta'e Mhm. tafsiira isaanii irratti qara'anii Mhm. بين أتشتي المغرب والعشاء نعم أتشبوده هو achi booda waggaa shan taa'ee galee maqdasho ما كداشون مم. نعيق قال تنور إلى كيسا قرب eega galee rihlaa kiyya harar بيهارة harare مدى أموديني مدى إلمي نما هدو تغندا أغيرا قداني نما هدو تأموتين إلمي فنون هدو أما اللي هرر جيجيرا إيه نورا قراتنا هرر جي تنتي أنو ديمو بربادا بر هرر جي أموهي harargeetti harargeetti shee muusaa bookee irraallee qaran شيموسا بوكي Shee Muusaa يا جالا جيني شيموسا بوكي Sheemuusaa يعني bookee garjeeda isaan asuma baallee biyyatee Baalee matana. matana قرجيدا إيه. أكينا تيتان هرر جيتان harargeetaan إيه مكوري isaan irraallee qaran shee bakri shee mummayyuu jedhani isaan illee biyya carcar kanatti irraa qaran شرشريتي achitti qara'ee matni afran qara'ee gale eegasii asitee galee amma yoo na fuudhe beeka جارتي فوتان أبي أفران قراتني أيه amma hin gale galee yoo soba turii ijoolleellee argadhee jedhe shee abdallaa liilloo jedhani shee huseen fatisirraa baasan كس isaan bira taa'e hadiisa aga tirmiziitti isaan irratti qara'e إذا تلميذي سنن أونلايتان أها ammallee aga tirmizii hin qara'e صحيحين أصول ستة ولينغاتان sahiihayni بخاري مسلم bukaarii إيه muslimii ورا زمان كانت ويتني abi daawudii tirmizii ورا كانت تدي سنن ستة جرا سنن ستة جرا أصول ستة جرا مثلا صحيحين بخاري مسلم بيجا ummaatu sittaallee hin jedhan أمهات ستة لين جرا إيش بخاري مسلم نورا كراتا bukaarii muslimii abi daawudii tirmizii أكاسي نسي kana afran sunan afran shee abdallaa irraa qara'e shee abdallaa liilloo أكاسي eegasii isaan darasaalleen biraa deemte ka'uullee yaadanii shee abdul jawaad bira dhaqe شيخ عبد الجواد حميدة ciimoo jiranii gizee ibnu maajahii fi nasaa'ii irratti qara'e kitaabban sarfii illee kitaabban shammoo jaha irratti qara'e sarfii irra qaraatan sarfii irratti qara'e bukkure ayyee waliin gahee sharhiin hin jiru duraan kee biyyi maani katabattan akka ibnu maajaa kiyya biyyi katabate ibnu maajaa kiyya lamaan sharhoota illee kitaaba kitaaba asitti masjidun nuurii kanatti awnal macbuud faa fatul baarii faa fatul baarii faa gaafa antaa jira jira kunneen awnal macbuudiin isin jettan illee qaba kinoo fatul baarii illee kinoo qara'ee anillee kinoo bukaarii kana muslimii kulli waliin gaadhe gaafa teessisu biyyi naa bite akkasitti taa'e nahwii yoo eessatti qaraatan nahwii Sheikh Muhammad Rashad irraallee qara'ani ammallee jira Sheikh Muhammad Rashad nama biraallee qaraatan qara'e sheekota biraarraallee nahwiillee guddaa qara'e haga mataa gahu haga garraa jumlaa qara'e والله جدا الفيا مالك اللي قبضت كم نجرا قالني لا اله الا الله كتاب الصرف اللي كتاب الصرف اللي كتاب الصرف اللي مثلا البناء مقصودي عزي عزي تنسيني لا فودا يمي قال كدي عزي نم سيني لا كرا جيري رام انجيو علم ما افود ايو يبدو نحوي سو نم نر راغراي تفسير نم نر راغراي سنن الله كسلا نم نر رانغراي اكنتي akka shee walii kiyyaa sanadaan tun jiranii bara ilmi sanadaa qabatanii tun akkanumatti taa'uutti jira yaadda eenyu kure akkana yaa waa ilmi hedduu jira haga minaajitti qareeme dur eegasi as galee wanna jennaan kitaaba teessisee darasaa teessisee wayita jedhu wayitaama as gale hin ta'inne akka as galelle shee abdurrahiimi
شبدرهم قد آخرات ربي قد شرحوت كل فقهين أموتنين شيء إسماعيل ولا شيء سامرة تفتجر شرحوت منهاجي في فتح المعيني في أصول الفقه في جملة إذا تقرأ هذا سيف شيخ إبراهيم هذا ربي ساني هذا هذا متى ربي ساني أنا هذا أقول لي نمنا رانغران هذا أمانة يبو مال قرر أيه أمو ولو أرجعني أصول فقه ما أنا ولو أرجعني ولو أرجعني أيه كان إنسان رتي كره أكيد إنسان اللي حاجة منا قدني وانجيا أوفيسا وان فيكي إيه بقى والنجدة هذا سنين جرن سنين توفي كان كلنا كان أكنتي ilmi namoo qaraasisiin badii bara nama keessa daga tamadin yoo qaraasisiin kitaabana akkasitti arra umrii waggaa meeqa jirtan ani amma gara 80 hanga ibada ilmi bara ganda akiraa kana kadee warra ilmi ammoo fiqii deebisuutu ammoo tiniin jira bara osoo fiqiin badde warri sarfiin osoo badde deebisu warri naawiin osoo badde deebisu warri usulli fiqii osoo badde deebisu warri mustalahiin osoo badde deebisu ilmi ammoo tiniin sutuuraati miti ilmi ammoo sutuuraa qabanii bara dhuga har'a ammoo tiniin haftee isaanii jambaa isaanii isin asumatti isin dagannee isinirraa qara'uu dadhabuu jechaan dadhabbina keessanii miti umrii kanaan isin ammoo tiniin hawwii ilmii qabdanii ilmi ammoo tiniin lafaa ol dhufu ammoo tiniin funuuna garagaraa baatanii deeman fiqirraa isaan bira jira sarfirraa isaan bira jira naahwiirraa isaan bira jira usuularraa isaan bira jira warra ammoo tiniin biyya hedduu keessa deemanii qaraan har'a itti yaadda'anii ilmii namni nurraa dhaalu eessa jira maa nurraa hin baranne ilmii jedhan abboo ta'anii warra ammoo ilmii ammoo tiniin suduuraa qabatee deemu warra ammoo duraan korraa siin qaree warra faanusaan qaree abboo warra quufaan qaree miti warra beelahee qaree abboo si galaa dubbiin ilmiin duraanii ammoo tiniin sammutti qabatanii deeman sinii galaa meesii sana ammoo sarfii isinirraa laaladhanii adda baasee baradhaa asumaanuu ammoo tiniin maqaan isaanii Sheek Umar Haji Ismii Washaa isaan Haji Ismii Washaa kana beektanii isin Haji Ismii Washaa Haji Ismii abbaa Washaa namni hin beekamu dhiirarraa dhalatan goota sanirraa dhalatan kulli namaatu beeka har'a ammoo tiniin aalima guddaa baara guddaa baalee roobee keessa jiran bakka masgida Donsaa jiran amma eessa qaraasisaa jirta kitaaba masgida Donsaatti qaraasisaa مسجد إمام مالك اللي ويا سديه نما درسي كرهو جرا أكاسي أكا أنا جموتي نمني نرى كرانا كذا كر أمنه كرانا كنا والله أنا ما جينا ولا أنا ما يسينار كنا أما شاهي وان كنا بولي توكو كنا تنجبا ما شيء كون سيني تنجبا ما شيء كون ده تطوني سني غري كرانا ويسيني جده كرانا نمني ندي بابا والله لا تجي يا ندي بابا وارن نمني كم نبي يجرون كنون كرانا نبغى amma warri qubsiisee taa'ee darasaan kumni lama bira jiru kunu fanni hedduu waliin qabanne amma isin fanni hedduu isin bira jira bara fanni hedduu na bira jira waan akkas ta'eef kanaaf yaada guddaatti irraa kanumatti jirra numaa kana rabbi nama isinirraa fuudhu rabbi haa fuudhu anillee ilmi kanaaf futuna qabaa futuna hedduudha qabaa akkuma isin argitan kitaabni achirra jiru kana mee itti qabi gurbaa kitaabni achirra jiru kun bukaariillee shariin bukaarii hin jira shariin muslimillee hin jira shariin abii daawud hin jira shariin tirmizii hin jira shariin nasa'ii hin jira sinii galee kanneen kun usul sittaa kana waliin gayadhe alhamdulillah amma sarfii san izziin isinirraa fuudhuudha barbaada rabbiin ammoo nama isinirraa ilmi fuudhu rabbiin haa fuudhu ilmi dhokattuudha barbaada ilmi namni afaan gubbatti hin deemu miti ilmi namni abbootiin lala keessa maaliif rasuulli rabbii maal jedhan beektanii alayhi salaatu wasalaam sila ifa mallee haa godhaa isinirratti hinaasamu ilmi shi'rii wani ash'aara hikmaa kanallee isin bira jirta kitaaba lugaatan kunis akkasumatti isin bira jira jira man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin walam yakun yu'allimuhu hin jenne ibaaraa akkatti addaan eeggatan argitanii faqiyya jechuu kanatti akka ammuqu fi ddiin jechuu bara keessa beekuudha ilmi akkasii dhuga baga wal argine baga walitti baanee hedduu rabbi umrii keessan nu haa dheeressinee mudannoo takka bichaa nu hima mudannoo darasummaa keessatti taata mudannoo darasummaa keessatti hayyee taan rabbumatti himna hayyee suni tarabbiin ooggitu eeshi gaaf tokko odoo deemu waytuma xiqqaa kama wannaasanii biyyuma keenya ka sabiroo kana keessatti darasummaa ka deemnu aduun nutti dhiiti rooballe ala bule rooba keessa ol oofuu didanii aluma bulee akkasumatti ala bule roobuma san keessa rabbi quba qabaa rabbi nu lafa ammoo tiniin lafa dheeraallee deemtanii tiniin lafa dheeraallee deemne ararii ka galu
karaa machaaraa irra deemnee karaa gaaroo laguutiin laga bargaa jedhanii achitti naggaadee wayii bira namni na kaayee wayita deemnu naggaadeen na jalaa tarte garaalleen na baasee kitaaba baadhee deema kitaaba akka duraanii san khariixaan beeyna godha boorsaalleen hin jiru kasee khaliixaa kanumanii baatanii deeman harar irraa galaa baadhee deema naggaaleellee na jalaa aduun natti dhiite lafa bineensaa laga bargaa jedhanii jidduu daarootii fi jidduu machaaraa jira bargaan ona lafaati maal godhaa uranee wayii arga maal godhaa hafuura namaa arga bakka achitti aduun natti dhiite lafa karaallee wallaalee karaa horiin bobba'uu bichaa karaa waa keessa na harkaa taree danqaraa lafaa qoree ka bineensaa keessa bude achi bulee salaata kiyyin salaata achi rabbitti waa ta'ulee yaa rabbi yoo fi jecha bahee bineensallee natii ni nyaachisinii rabbi madakkaraa kitaaba kanumatti bulee tali jettee natti bariite subii kiyya salaatee bishaan illee hin qabu ta'ummaan salaatee amma xurre madadhawa xurree an dhawu xurreen tun achi na oofti tun as na oofti waa takka mee karaa wayii taatee eegasii deemee akka ta'e karaa wayii argadhe xurree wayii xurree xiqqoo karaa wanna deemee eegasii achi bahee uranee wayiitti dhufee deemee bara eega taphaba ta'ee wanna jedhe amma in so'aaladhe akkas duuba so'aalata dura achi aanan nama baafte diinii jaalata aanan nama baafte takkallee shuqoo dhaabde shuqoo kana uluutee ka aanan irra dabarse kasee dhuge ansan argannaan amma wayyoitan wayyaa in jiraate achiin abboomsa jedhanii katamaan takka gaara jala jirti achitti ol bahee achumaan suuta ol bahee wanna jedhe gaafa san kasilaa bineensi na nyaatu sababuma ilmiiti akkas namni rabbii fa'i maal ta'ama kana fa'an na mudate rabbi nu tiise haga kana keessa obbolowwan kiyya akkanaa wanni isiniin jedhu gabaabinumaan inshaallah nu hordofaa sheen wal barattanii jirtanii aalimni hedduun darasoota qubsiiftanii baadiyyaa jirtanuu yeroo wayii yeroon darasaa ofirraa ammootiin sa'aatii ji'a lama cufamtu jira sheeni fanni hedduu qabu fanni dhokattutu isaan bira jira fanni ammootiin gad hin baafne hin dubbanne fanni hedduu bira jira fanni tanniin illee irraa fudhadha manatti dhaqaa irraa baradha alimuyyuu tawalaayaati ani miti dhaqaa irraa fudhadha ilmii duraanii ammootiin fuudhanii galan asumaanuu ammootiin baalee roobee keessa jiran dossatti qaraasisanii akkasitti nu hubadha silkii isaaniillee isinii kenninaa